Galatooma. Asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Faana. Kun Riittaashoodha. Har'as dargaggoo jabaa aartii Oromoo irratti shoora olaanaa kan taphachaa jiru keeroogiraafara Alamaayyoo Dhaabii. Keessummaa Riittaashoo har'aati. Ittaasuudhaan istiriingii aartiidhaan dargaggoo ogummaa bareedaa hojjechaa kan jiru tokko isiniif affeeree jira. Siilaa Xilaahun jedhama. Isa wajjin turtii taasisu isin affeera. Hanga xumura sagantaa keenyaa akka nu faana turtan gamanumaan kan isin affeeru qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Limoonaa Riittaa. Uffataan kan akkanatti na bareechuu magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Keessummaan kiyya har'aa dargaggoo Alamaayyoo Dhaabii. Ijoollee lafaa dhufan ogummaa kanaan aadaa, duudhaa, safuu Oromoo kana akka guddisan dargaggoota 400 ol leenjii gahaa kennuudhaan carraa hojiitti argatanii jiru. Kanaafis shubbisoota garaagaraa irratti waan babbareedaa agarsiisaa jiran. Alamaayyoo Dhaabiin hojiiwwan akkamii hojjete kan jedhu isa wajjin taphachuudhaaf Riittaashoo keessatti argamnee jirra. Aleeks baga nagaa naa dhufte. Ayyee baga nagaa nu eegdu. Ciisee jennu. Akkas. Ayyee. Nagaa. Aleeks akka ati keessummaa taate piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa ka'ee jira. Isaan bu'uura godhachuudhaan turtii bareedaa waliin taasifna. Turtii keenya keessatti gaaffilee dhugaa sobaa fi gaaffilee filannoo wal makaa ta'an siifan dhiyeessa. Bakka ibsa barbaachisutti ibsa naa kennite jechuudha. Piroodiisarri kiyya gaaffii jalqabaa hidhee kan inni kaase Aleeks ogummaa shubbisaa kana amata isaa 7tti yeroo loon tiksu jalqabeedha. Dhugaadhaa baasoba. Soba. Tarii ragaa daawwattoota keenyaaf agarsiifnu namni viidiyoo hojii waan qabatamaa ta'e tokko ani TikTok irratti ati gadhiifte tokko hin jira. Shubbisa kana yoom jalqabdee inni kaasuu dandeenya? Ogummaa shubbisa kanaan eegale bara 2000dha. Baandii Sabbataayyoo gaafa dhaabbatu. Waaw! Sabbatatti. Gara baandii Sabbataatti gaafa seentu leenjiin qabdaa yoo? Lakki leenjiin qabu. Achumatti qoratamte. Baadiyyaatti dhaladhee waan guddadhee fi laalaa aadicha akkaataa sirban akkaataa shubbisan laalaa maal jechaa iddoo cidhaatti. Bareechaa fa'aa Abbabaa fa'aa. Carraa leenji'uu argachuu dhabuu keetiin wajjin wal qabatee tarii dargaggoota 400 ol ga'umsaan leenjiftee marsaalee hedduudhaan eebbisiisteerta. Mee kan hojii wal qabataa tarii? Ani aartii keessatti irra caalaa isaa daa'ima irratti hojjechuu waan fedhuufi. Daa'imni sun aartii akka guddisan maal akka guddisan osoo hin taane aadicha sana osoo gadi dhiisin fudhatanii akka deeman. Waan yaaduuf in argita booddee viidiyoo kan ittiin leenjisellee eebbisee daa'imman xixiqqoo waggaa 10, 11, 12 akkas jiru. Daa'imti kun gaafa aadaan dur jiru kana fakkaata jetteen isumsaan fuudhanii qoratanii guddisaa deemu. Ati garuu carraa sana hin arganne gaafa ogummaa arganne akkasi. Waaw! Sababa saniin? Sababa saniin ijoollee akkasitti haala sanaan barsiisaa jiran. Gaaffiin lammaffaa leenjistoota shubbisaa yookaan kiroogiraafaroota aartii Oromoo guddisaa jiranii fi beekamtii guddaa qaban keessaa miseensa KFO durii kan ta'ee fi gara shubbisaatitti tasa kan seene A. Gazzaayin Caalaa, B. Abbabaa Tolosaa, C. Bareechaa Baqqalaa, D. Alamaayyoo Dhaabii. Siyaasa kana gama shubbisaa kanaan dhaaba siyaasa tokkotti nama kuufu waan taane waan godhamuufu nuti yeroo kamiyyuu gaafa shubbisnu qaama siyaasaa kamirraa bilisa jenneeti kan hojjechaa jirru. Ogummaadhuma keessan qofa gurgurtan malee? Akkasi. Fakkeenyaaf amma riitiin sun shawaadha moo Jimmaa, Wallagga moo Arsiidha. Riitiin sanarra dhaabbadheen
uffata naannoo sana fakkaatu uffadheen aadaa kee shubbisee deema anaaf. Malee siyaasicha waan ibsu waan takka sin galchuse. Nan galchu. Kanamaaf kaasseeti ogummaa garaagaraa keessaa warreen jiraniin jiru waan ta'eef. Aleeks shubbisaa osoo ta'uu baate maal taa'i? Osoo shubbisaa ta'uu baadhee hawwiin koo inni jalqaba abbaa seeraa. Waaw! Hawwiin koo ture. Fiigaalleen ture dur. Garuu fiigus aartisaa hojjedhu abbaa seeraa ta'ee uummata kana tajaajiluu barbaadan ture. Yaa ta'uuti aartiin waan namootiif. Waan barreeffame garuu kana ta'ee jira. Kana ta'eera. Bravo! Artistoota Oromoo yookaan weellistoota Oromoo caalaa keerogiraafaroota biratti waliin hojjechuu fi tokkummaan ni jiraadha. Dhugaa baasu. Dhugaa jira. Jechuun yeroo tokko amma fakkeenyaaf keerogiraafii yoo ilaalte yeroo tokko keerogiraafii. Waliin kollaabireet gootanii gaafa hojjetan. Dhaabii, Baarichaa Baqqalaa, Sirneessaa, Biraanuu, iddoo tokko immoo Alamoo fi Sirneessaa, iddoo tokko immoo Alamoo fi Baarichaa. Fakkeenyaaf galma dhugaa nuuf ragaa ta'a. Keerogiraafaroonni anjurus nama afurii namni arfan maqaan hin achirra keerogiraafaraa jedhee jechuudha. Galma dhugaa irra kan itti qatafamu. Amma irra caalaayyuu amma tokkummaa hin daraareera. Duraan akka siyaasa keessattis akka namni waliin galle waan baay'ee waan godhamaa tureefu. Keessa darbee maali ati Wallaggaa, ati Jimmaa, ati Arsiidha baratti jedhamaa turetti istiilarrallee. Kanaaf isa keessaa nuti akka shubbisaatti akka keerogiraafaraa tokkotti akka leenjisaa tokkotti isa keessaa baanee waan tokkommoo waan uloomuu hojjechaa jirra waan ta'eef daran immoo waan addaatiin hin argiteera. Baay'ee bareeda. Shubbisaa fi ispoortii hariiroo guddaa akka qaban ni beekama. Keessumattuu jedhee kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, fiigicha yookaan atileetiksii, jiim ispoortii waliin hariiroo guddaa qaba. Caalmatti jiim waliin. Fakkeenyaaf shubbisaa tokko jalquma shubbisaa ta'uudhaaf qaama dhaabbiin kee bareedaa ta'uu danda'u qaba. Haalli itti tarkaanfatullee waan hunduu kanaaf tarii jiimni immoo kana waan sirreessuuf qaama kanaan waliin wal simatee yaada. Biyyooti alaa keessatti gaafuma waa'ee jiimii sochii isaa ilaaltu akka waliigalaatti shubbisama fakkaata. Sochiinsaa keerogiraafiin qaba. Keerogiraafiin qaba waan ta'eef amma kubbaa hojii ol fakkaata soban alaa ta'a. Miilli cabnaan maadhana shubbisa. Mana leenjii kee keessatti wantoonni bu'uura ta'an maalinni gaafa leenjiftu dargaggoota hedduu ijoollee lafaa dhufan hedduu leenjistee abbaa ogummaa taasifteetta. Leenjii qofa osoo hin ta'in duudhaa, naamusa, seenaa Oromoo kanallee addatti akka barsiiftudha. Keessumattuu barattoota Oromoo ta'anii afaanicha wajjin wal qabatee, Oromummaa kana wajjin wal qabatee bakka hanqinni jirutti leenjii gahaa akka kennitu kunis adda akkasii taasisu odeeffadheen jira. Alamaayyuun shubbisa qofa miti kan barsiisu, seenaallee barsiisa. Eenyummaa ofiillee barsiisa. Eenyummaa isaaniillee namoonni tokko amma Finfinneetti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo kan hin beekne jira. Dhiyeessii Finfinnee naannoma nuyi jirruttuyyuu kan hin beekne jira. Isaanillee akka baran gochuu danda'u tokko faara xiyyeeffannoon. Lammata namni hanga abbaa torbaa hin beeku. Hanga abbaa torbaa yoo beekte aadaa kee durii qorachuun siif salphata. Haalli shubbisa dur ture, haalli uffannaa dur ture baruun siif salphata. Yoo hin beekne garuu jalqaba balbalarra osoo hin seeniin maqaa abbaa torbaa natti himuu yoo himuu baatan deebi'anii maatii gaafatanii baadiyyaas haa ta'u bakka jiran maatiin gaafatanii natti deebi'u. Ta'uu baannaan hin seenan jalqaba kun ulaagaa koodha. Lammata gaafa dhufan eessaa dhufte Oromiyaa. Ati eenyu Oromoo. Maqaan kee tokkoof hanga abbaa torbaa. Kanaan ol beenna maal leenjii keessatti. Kaayyoon koo maal akka ta'e beektaa? Yeroo baay'een dubbadha namoota natti dhiyaatan illee naniin. Kaayyoon koo aartistoonni Oromoo baay'achuu inni guddaan. Gama shubbisaatiin. Gama shubbisaatiin. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kilibbii hindiin jaalladha laalu. Kanumti keenya kun 4-5 qofa hanga ta'u. Maaf akkasitti baay'atanii hojjechuun dadhabame. Hanqina shubbisaati laatas jedhee yaadaan ture. Amma shubbifni gaafa ta'u immoo
wallisaa biratti shubbifni hin jiru. Osoo na danda'amee iddoo gaarii argate wallistoota yoo dulleessanii tolaan. Shubbisaa hojjechuu danda'u qaba. Artistoonni keenya dhugaadha. Achuma dhaabbataniiti kan wallisanii. Animeeshinii fakkaata. Dhufeenyi guddaan hanga hin danda'uun kiliippii uummata kiyyaa jijjiiree bareedee akka mul'atu uummata bal'aa qabna. Geettii bareedduu tana qabna. Inni kiliippii nama tokko gaafa laalte dhiiraa afur dubaraa afur akka shan. Artistoonni keenya addunyaan maalirra jirti? Aleeks amma biyya Hindii naa kaafteetta shubbistoonni ani jiraattonni biyya Hindii hundumtuu shubbistoota natti fakkaatu. Waan shubbisan fakkaatu. Nu biratti baay'ina keenya Oromiyaan bal'aadha akkuma jennu uummatas akkasumatti hin qabna. Dargaggoota ogummaa kan hojii garaagaraa barbaadaa daandii irratti jiran amma hojii fooyya'aa argamuttis ta'e akka ogummaatitti ogummaa kana keessatti akka seenan barattoota lakkoofsaan baay'ee akka eebbisiistu beekaa kiliippii ati kiroogiraafara qabattee hojjettullee shubbistoonni akka ajaa'ibaa baay'atu. Kanuma hojii wal qabatee bareedina kiliippii tokkoof murteessaan A uffannaa shubbistootaati, B baay'ina shubbistootaa, C kiroogiraafii isaati, D gomsa isaaniiti, E hunduu deebiidha. Kun gaaffii maal qabaree hunda. Kiliippii tokko kan bareechu baay'inni shubbistootaa ni bareechu. Baay'atanii fi bu'aan qabu keeroon isaa yoo sirratin. Meedhaan girrisuunis hin ta'u. Girrisuunis hin ta'u. Keeroon isaa yoo sirrate haalli uffannaa yoo dhufe kiliippii tokko murteessan isaa kan hundasaa. Akka daran bareedee mul'atu. Gaaffiin itti aanee jiru. Shubbisaan tokko gara waltajjiitti bahuudhaaf gaafa deemu wantoota gonkumaa fayyadamuu hin qabne A. Shaameetaa dhuguu B. Shumboo baaqelaa nyaachuu C. Fuulii nyaachuu D. Foon gaalaa yookaan aannan E. Hunda fayyadamuu qabu. Hunda. Kiroogiraafiin ati hojjettu baay'inaan addeedhee kanan kaasuu barbaadu continuous action on beat riitimii irratti sochiiwwan baay'ee ulfaatoo ta'an osoo addaan hin citin baay'ee bifa ulfaataa ta'een ni hojjetta. Wantoonni adda akkasii kun muuxannoowwan biyya alaatti wajjin hariiroon ati qabdu yookaan waan aartii baargamallee ilaaluudhaan aartii Oromoo guddisuudhaaf tattaaffii ati taasiftu cimaa akka ta'e kaasuun danda'ama. Wanti kun caalmaatti jajjabeeffamuu qaba. Haaluma kanaan aartii keenya addunyaadhaaf beeksisuu keessatti ciminaan hojjechuu qabdeedhee yaada. Sochiiwwan babbareedoo hawaasa keessatti jiranillee xiyyeeffannaa osoo itti kennitan. Sochiin hawaasa sagantaa garaagaraa irratti shubbisu osoo moodifaayi gootanii yookaan xiqqoo ishii riitimii kan wajjin qindeessitanii osoo isin fiddan caalmaatti wantoonni gama shubbisaatiin uummata keessatti illee wanta dhokataa ta'e tokko carraa garaagaraatiin argeen jiru waan ta'eef jalqabbii amma ati itti jirtu kun cimeetti fufuu qabaadha. Gara fuulduraatti mana leenjii kana wajjin wal qabatee maal yaadaa jirtaa? Barattoonni kiyya hedduudha. Baandota Oromiyaa keessa jiran keessaas ijoollee ani dhabe hin jiru. Yoo xiqqaate namni lama, nama sadi, namni afur. Shubbistoota televezyiinii keessatti teenyee ilaalle beektaa? Waaw! Mucaan kun baree mucaa Abbabaati. Waaw! Mucaan kun baree mucaa Alamaayyoti. Waaw! Mucaan kun mucaa Bareechaati. Kana hin dhagaa. Guyyaa tokko Tulluudhaa, Biraanuudhaa, Gazzaanyii, Zeenaadhaa, ijoollee shanii fi Bareechaanis faana jira. Waaw! Ijoolleen kun hundi bargarni kan isaatidhe. Namichi hin dulloo muree maali ijoollee kana hunda? Barattoota 400 ol aartii Oromoodhaaf gumaachiteetta. Guddaa galatoomi. Gara fuulduraa maal yaadda? Finfinnee gidduutti mana leenjii tokko dhaabbimaan waggaa waggaan akkuma yuunivarsiitiin barattoota oomishuutiin waggaa waggaan oomishuu eegala. Keessumatti dhalattoota Oromoo Finfinnee keessatti jiran aadaa, duudhaa, seenaa afaan Oromoo fi Oromummaa kana wajjin wal qabatee rakkoo jiru furuudhaaf carraa gaarii dha yaada. Qaamni hooggansaas na deeggarus haa ta'u, nama dhuunfaas haa ta'u, anan barbaadumaa miti galma qofaan barbaada. Kanaan booda deeggarsa uummanni keenya deeggara waan ta'eef cinqii isaan qabu. Isarraan kanaaf aadicha kana Finfinnee keessatti akkuma gad dhaabeen yoo rabbi jedhe ayyaantummaa shoo eegaluutiin jechaadha isaanis akkuma ta'e. Waaw! Tookshoon afaan Oromoo kun miidiyaalee garaagaraa keessatti baay'achuun isaa aadaa, duudhaa fi safuu Oromoon qabu kana addunyaadhaaf agarsiisuudhaaf carraa gaarii waan ta'eef uummanni dandeettii gama danda'u hundaan cinaa dhaabachuu qaba jedheen yaada. Ergaan dhumaa
aartii shubbisaa kun deeggaramuu qaba. Jajjabeeffamullee qaba. Keessattuu aadaa fi turizimii Oromiyaa baandota ijaaruun bareeda. Keessattuu anis isa keessan argame waan ta'eef aartiin siigalee qaroodha. Aartii keessatti of agarta. Maalummaa kee eenyummaa kee. Kanaaf dhaabanii tokko baduu osoo hin ta'in ilaaluu, deddeebi'anii ilaaluu, rakkoo naannoo sana jiru furuu danda'u jechuun barbaada. Inni biraa uummata kee wanti ani dhaamu ani qaama siyaasaa kamirraa bilisa uummattu nama makkina. Ani Oromoodha. Kiroogiraafara leenjisaa Alamaayyoo Dhaabii turtii Riittaash irratti taasifneef guddaa galatoomii siin jaa yeroo gabaabaa immoo tookshow mataa keetiin dhufaa jirtu waan ta'eef deebinee bakka barbaachisaa ta'etti tole argina. Hayyee. Gaafa tookshow jalqabdu mana biraan hafe. Kabajamtoota daawwattoota kennaa turtiin leenjisaa shubbisaa yookaan kiroogiraafara Alamaayyoo Dhaabii waliin turtiin taasisee kana fakkaata. Sirbaan bohaaraati gaafa walitti deebinu keessumaa kiyya lammaffaa waliin isin eegaa Riittaashoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan. Siibee Tooree, Fuudhee Mattoon, Siillee Tooree. Gororsa maal fura sosobbansa'e haqiqatoo haqi keenya baasa namuun sobii nafa giddiyee olsoon saboo murtee dubbii fiddi. Zammalini Beitin walalini Kesin zalali Shubbisa barachuu jechuun dursa eenyummaa kee baratta. Lammataa aadaa isa orjinaala ta'e baratta. Namni kamiyyuu shubbisa barachuu dhufee baratee tuffachuu baate waan hin jedhu sanan dhaamsa qaba. Sirba Jimmaa tokko yookaan sirba Shawaa miidiyaa cuftee gaafa achi keessaa ragadan gaafa laaltu osoo muuziqaan dhagayin kun sirba Shawaa jette. Because rukuttaan isaa adda adda waan ta'eef. Nama dhaloota dhaalchisuuf kaayyoo qabu nama amala gaarii qabuudha Alamaayoon. Shubbisni nu fayyada. Ani weellisummaadhaan yoon afaaniin weellisee amma akkan weelliseetti riitimni kun maal akka ta'e afaaniin qofaa miti kan ibsuu danda'u. Shubbisni jiraachuu malee shawaa maal akka shawaa akka ta'e beekamuu hin danda'u. Uffannaan isaan uffatanii ittiin shubbisanii shawaa akka ta'e ni barsiisu. Aadaa keenyas maal akka ta'e mormaan akkamitti hojjetama. Shaggooyyeen hojjetame akkamitti shaggooyyee maal akka fakkaatu afaaniin qofaa otoo hin ta'e shubbisummaan agarsiisuu danda'u. Shubbisni nu fayyadaa jira. Hayyi daawwattoota kennaa ceetiiftuu booda walitti deebinee jirra. String artist Silaa Xilaawun. Silaa baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan nuu eegdane. Jalqaba irratti ani daawwattoota keenyaaf amma tokko waa'ee ogummaa keetii beeksisee jira. Mee hojiin ati hojjettu maalinni akkasumas daawwattoota keenya wajjin sirriitti wal bare. Hayyi guddaa galatoomee atillee asitti naaf yeroo keetiin guddaa galatoomee siin jedha. Maqaan kiyyaa Silaa Amlaakiin jedhama. Magaalaa Sooltaa kanaan hin dhufe. Hojiin kiyya akka Facebook irratti toora miidiyaa intarneetii irratti akka mul'isuu dandeetti yaaletti hojii fakkii kaasuu fa'aa hojii adda addaatiin isarratti jira maka. Fakkii kaasuu gaafa jedhamu waanuma salphaa fakkaata. Hedduun keenya daa'ummaa keenyaan fakkii ni kaafnaa goojoo kana mana qorqorroo amoraakiin fedhamu kana fa'aa ijoollummaa keenyaan ni kaafna. Inni sun fakkii ogummaa fakkii kaasuu jechuun hin danda'ama jedhee yaadu. Keessan kuni bifa ajaa'iba ta'een addunyaa irratti string aartiin baay'ee ogummaa kabajamaa fi beekamaa namoonni hedduu jiruuf jireenya isaaniitti gaggeeffatu. Darbees abbaa qabeenyaatti ta'u. Biyya keenya keessatti amma immoo keessumattuu sooshaal miidiyaa kanaan dargaggoota ba'aa jiran keessaa tokko Silaa Xilaawun TikTok irrattis WhatsApp irratti sooshaal miidiyaa Instagram hedduu irratti dandeettii addaa fakkii kaasuu ni qabda. Mee ogummaa kana yoom jalqabdee akka dandeettii kana qabdu yoom barte? Ogummaa fakkii kaasuu kana akkuma ijoolleen uummaa isaatiinitti fakkii kana bocanitti duraan anis yaalii nan godha ture. Ushuma itti waan majaalatu.
waanumaan hoobii gabaadhu kanaaf hojjedha ture. Sanii booda ka mallaqa itti argadhu faana amma geeddaree barumsa soggan jalqabu kana ogummaa artummaa kana jabeessuudhaaf jechuudha. Toora miidiyaa kana akkuma sitti himee kanatti hoggaan maxxansuu jalqabu fiidbaakii shaggaan argachaa ture. Namoota adda addaa irraa hojiin keenya bareedaa kanuma itti fufi naan jennaaniin toora intarneetii kanarratti hojiilee adda addaa kana maxxansuutan deemee jechuudha. Ogummaan istiriing aartii kun fakkii kaasuu kun uumamaan immoo barumsaan dhufa kan jedhu kana sonatti himte. Dhuguma dubbachuudhaaf uumamaan waanuma jirudha. Kennaa waaqaati inni isaan dura jechuudha. Namnis garuu baratee hojii kana hojjechuu ni danda'a. Hoo humna qabaattee, hoo fedhii guddaa qabaattee fi xaarii guddaa itti goota taanaanii, itti jabaata taanaanii hojii kanarratti geeddaramuu ni dandeessaa jedha. Okay. Ani amma addatti kana ilaale nama teechiftee daqiiqaa muraasa keessatti iskiriiptoodhaan ni kaafta. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dargaggoonni akka keetiin jiru. Darbees kiliip aarteettanii natti fakkaata. Fakkiiwwan garaagaraa sochiidhaan shubbisa fa'aa suuraalee hedduu kaasuudhaan takka akkana ittanii kaaftanii takka akkas gootanii suuraawwan kana ispiidii irra gootanii yookaan immoo ariitii irra gootanii viidiyoo ergaa qabu daayirektingii qabu hojjechaa jirtan. Isaan keessaa tokko dargaggoonni baay'een dandeettii akkasii kan qaban hin jiru. Miidiyaatti akkas finnee beeksuun dirqama keenya waan ta'eef. Istiriing aartiin kun ammaati gosoota garaagaraadha kanaati hojjettu. Kam hojjettame maal jedhamu? Aartii keessatti ulaagaa baay'ee jira. Kana keessa inni tokko immoo leevilii qaba. Sadarkaa qaba. Sadarkaa kana keessa inni tokkoffaan waraqata irratti kaasuudha. Peeparii irratti kaasuudhaan jalqaba. Halluu adda addaa fayyadamuudhaanis warri kaasan ni jiru. Isaan ol qabannaan immoo akka waaroo yookaan sharaa kaanvaas kan jennu kanarrattis fakkii halluu adda addaa fayyadamuudhaan fakkiilee namaa bocuun ni danda'ama, kaasuun ni danda'ama. Ani amma mixed art kan jedhamu kana keessatti jira. Ulaagaa kana hunda sadarkaawwan kunneen keessa sadarkaawwan kana keessa mixed art kan jedhamu jira. Istiriing aartii kana akka kuula fayyadamuudhaan kuula adda addaa halluu adda addaa qaban isaan fayyadamuudhaan kan hojjetu jira. Peeparii irrattis akkuma agarteetti toora intarneetii irratti maxxanseetaniin achi ordarii argannaan ordarii namaa suuraa namaa kaasuudhaanis halluudhaanis nan kaasa. Akkasumas iddoo adda addaatti sosocho'uudhaan waajjira adda addaa keessatti loogoowwan nan kaasa. Ogummaan kun hawaasa biratti fudhatamni inni qabu maal fakkaata? Hubannoon jiru gaariidha itti adda? Amma hawaasa keenya keessatti hubannoo xiqqaatu jira jedhee yaadaan amma. Maaliif seetee hoggaa amma namni artistiin tokko fakkii hoggaa hojjetu fakkii tokko tolchee hoggaa gabaatti dhiyeessu baay'ee ni cinqamaa halluu adda addaa fayyadamuudhaan yeroo isaa baay'ee itti cinqameeti waa baay'ee dabarsa. Sana keessatti namni meeshaa sana dhumarratti fakkii sana nama amma fakkeenyaaf ilaalchaafis dhiyeessite gurgurtaadhaafis dhiyeessite namni hubannoon isaa waan xiqqoo gadi qabaa ta'eefis warra faranjiin piriintaa godhanii bitan isa san fila malee harka namaarraa kan hojjetame kan bocame sana filachuudhaaf warbachuudhaaf namni uumama dinqisiifachuu danda'u jaartii ofii yookaan hiriyaa ofii mana suuraatti deemee suuraa wajjin kaa'uu manna dargaggoota akka kanaa kana of cinaa teechiftanii laayivii osoo fakkii kaatanii anaaf miira qaba. Uumama of keessaa qaba, naachuraalitii of keessaa qaba waan ta'eef biyyoota alaa keessatti kun baay'ee baramaadha. Biyya keenya keessatti dargaggoonni kun jalqabanii jiru. Siilaa weebsaayitiiwwan gurguddoo idil addunyaa irratti beekamoo ta'an akka faranjoonni hojii kee bitan weebsaayitii irratti ta'eerta. Kunillee tarkaanfii tokko hidhee yaada kun jabina. Sirriidha. Carraa hojii kiyya agarsiisuu yookaan egzibishinii carraa kana argadheetan ture. Big African Sale jedhama. Hoteela Hiltanitti magaalaa Finfinnee keessatti waggaatti al tokko kan dhiyaatudha. Achirratti hojii kiyya agarsiiseetan ture. Waa baay'ee carraan baay'ee waan jiruufu anillee hojii kiyya kana Feesbuukii, Instaagiraamii, Telegiraamii adda addaa irratti maxxansuudhaan gara gabaatti naan dhiyeessu. Istiriing aartii kanatti hojjechuudhaaf fayyadamtu jalqabarra kaafteetta kulli hin jira waa akkasii akkasii keessumattuu chaarkool kasalaa fi zayitas fayyadamaadha. Zayinni qarshii 1,500 darbee jira ati garuu fakkiitti kaasaarta. Ati asitti fakkiitti kaasa. Bara zayinni rikaasa ture sannan kaasaa ture nillee. Hacaaluu Hundeessaa bifa bareedaa ta'een hojjettee mee maal fayyadamte suuraa Hacaaluu kana kaasuudhaaf? Artiist Hacaaluu artistii qofallee miti aanaa fi hayyuu guddaa ture dhugaa dubbachuudhaa fi
waggaa tokko darbe sana qophiin qophaa'ee ture waggaa tokkoffaa isaa sii gaggafajamu sana achirratti fakkii sana hojjedhee anan dhiyeessee fakkicha sana hojjechuudhaaf waaroo yookaan kaanvaas kan jennu kana isaa meeshaalee adda addaa mukarratti diriirsuudhaan kanan fayyadamee meeshaalee adda addaa nan fayyadama halluun illee haalaan hin argattu halluu kana ittiin fayyadamtu kana haalaan hin argamu. Isa xiqqoo si rakkisaa halluu gurraacha fi haadhiidhaan hojjedhee fakkicha illee guyyaa lama natti fudhate. Baay'ee bareeda. Mee gara fuulduraatitti hojiiwwan akkamii Oromoo fi Oromiyaa kan hojii wal qabate hojjechuudhaaf yaaddeetta? Aadaa fi duudhaa saba keenyaa haala adda addaatiin addunyaadhaaf dhiyeessuun ni danda'ama jedheen yaada. Isaan keessaa inni tokko immoo ogummaa aartii uumaa kana meeshaaleen adda addaa sirna Oromoo fi Oromummaa keessatti aadaa itti calaqqisiisnu fa'aa fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa meeshaalee itti fayyadaman ni jira baay'ee ni jiru miti isaan illee haala fakkiidhaan osoo hojii kana hojjechuu barbaadu aartiidhaan hojjennee osoo addunyaadhaaf dhiyeessine darbees immoo haala turizimii kanarrattis galii madda turizimii ni ta'uu ni danda'a kanaafuu gara mootummaatiinis gara namoolii dhuunfaatiinis deeggarsi meeshaan akka haala salphaan argannu odoo nu mijaa'ee hojiilee baay'ee hojjechuu karoorfannee jirra. Hoteelonni namoonni dhuunfaa hojiiwwan kan hojjetamanii taa'anii jiru. Isaan hoteela isaaniitiif iddoowwan itti bohaartii recreation area kanaaf warreen fayyadamuu barbaadan websaayitii isaa akkasumas toora bilbila isaa as jala isinii keenya jirra waan ta'eef kana fudhachuudhaan bilbiluudhaan bira teessanis fakkii ka'uu danda'a hin dandeettanii yoo barbaadan waan ashagamaa waan saamsamaa tokko fiddee dhufteetta maal akka ta'e hin barree. Akkuma aadaa keenyatti namni keessummaa ta'e mana namaa dhuggaa deemu harka duwwaan deemu mi badee. Waaw guddaa galatoon. Ergaan ati dhaammattu kan nama galateeffattu jiraata. Guddaa galatoomiin siin jedha. Duraan dursee uumama kana kan na kenne Waaqayyoo guddaa haa galatamuun jedha. Isarraan itti aanuun namoonni maqaa isaanii caqasii kan hin finne kan ni deeggaran namootiin baay'een jiru. Isaan keessaa inni tokko odoo armeen tiyya lubbuudhaan jiraattee anan sadarkaan ammatti jiru kana odoo na laaltee baay'een gammada ture. Garuu hin taane akka ishiin isaan mallee gammadu nan yaada. Lammaffaarran immoo obboleessi kiyya meeshaalee osoo hoggaan rakkadhu biyya alaatii qarshiidhaanis meeshaalee erguudhaanis kan ni deeggare hojii kana akkan jalqabu kan na godhe keessaa obboleessi kiyya Luul Virgiiniyaa guddaa galatoomaa siin jedha. Namoonni maqaa isaanii amma kaasuu hin dandeenye yeroo naan ga'uuf guddaa galatoomaa isin hin beektu eenyu akka taatanii guddaa galatoomaa siin jedha isin hin jaalladha. Horaa bulaan jedha. Maqaa televezyiina Faanaa Riittaa Shootiin guddaa galatoomaa siin jedha. Ati illee guddaan akka kabajame. Hayya hayya.